Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota keenya irra deebiin baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Egaa abdiin qabaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa qabsaa'ota hangafaa haftee qabsaa'otaa waliin gaggeessinu marasaa'oo takka takkaan jala deemtanii hordofaa jirtan ka jedhu. Egaa yeroo dabree marii Jaal-Haayiluu Daargee waliin gaggeessine isinii tamsaasaa turre. Mariin Jaal-Haayiluu waliin eegalle sun ammallee xumuramne hadhas waan yeroo dabre irraa dhaabne irraa kaasne kahaaf immoo irraa dhagahuuf irraa baratuuf qophoofne jirra. Kanaaf gaasinis bakka jirtan nutti jaalla kabajamaa keenya kanaaf ulfinaa fi jaalala isaa malu akka simannaa gootan isin gaafadha. Jaal-Haayiluu Daargee baganagaan deebitee dhuftee dhiyaadhu akkam jirtaa? Nagaan jira galatoomii. Akkuman jedhe egaa haala keessa dabarre kana tokko tokkoon akka jirutti gabaasuun rakkisaadha. Yeroon fagoo waan ta'eef jechuudha. Kabiraa wanni keessa dabarre kun qooda ka qabu nama baay'eedha. Adda bilisummaa Oromoo qofa miti. Miseensota adda bilisummaa Oromoo qofa miti. Ummata Oromoo hundatu deeggarsooti isaa miliyoonan kan lakkaa'aman keessatti qooda fudhatanii hojii hojjetame. Hojii kana hoo yaadannu namoota kana hunda yaadanna. Oromoo isa gabroome, isa mirga dhabe, isa mirgi isaa sarbame, isa aadaa fi afaan isaa dhabe san hunda yaadanna jechuudha. Kanaaf haga danda'ametti waanan arge sanan gabaasa malee yaada kiyyaa fi hiikan ani qabuu fi baay'ee keessan seenu. Bara chaartarii akkuma beekamu akkuma sagantaa kanaan duraa keessatti jedhetti bara sanaan 91-92 kana akka Awurooppaan 18 keessa the time of the renaissance ansani Oromoon bara iji ifatti bahe bara of arguu hiree argate bara namoonni theoretically gaafii sabaaf sablammoota biyya addunyaa keessa jiranii waa'ee gabrummaa fi waa'ee walqixxummaa keessawummoo bara theoriin communismii addunyaa fudhatee addunyaan lamaan qoodaman sun mormaa wal dorgomaa turan. Namoonni beekumsa san qabaatanii sodaadhaan lafa jala of ijaaranii waa hojjechuu yaalan. Lafa jala of ijaaranii waa hojjechuun hoggaa rakkoo ta'ee danda'amni isaa siruma isaa hin danda'amne immoo yuni mukatti galanii qawwee qabatanii lolaa bahan. Kana keessatti Oromoo hagam dhaqqabne meeqa dammaqsine bu'aa meeqa buufne jennee hoggaa laalle mootummaan gabroonfataan suni nama ijaaruuf yaada kee ibsachuuf nama barsiisuuf hiree wanna siin kennineefi kuni aadaan mootummaa Habashaa hundisaa Minilik isa jalqaba nu gabroomse eegalee haga warra amma aangoorra jiranitti ummanni tokko akka baratu, ummanni tokko akka beeku, ummanni tokko akka of ta'u, ummanni tokko akka aadaa fi afaan isaa guddisu, ummanni tokko akka humnaa'ee ofiin of bulchu hiree kennaafi waan hin turreef. Oromootti bahuu hiree dhabnee hiree san kan arganne 91 hireen sun immoo kan dhufe akkasumaanii miti. Namoonni jajjaboon lubbuutti dhabanii Oromoon isaan waliin dhaabbate Harargeetti, Baaleetti, Arsiitti, Wallaggatti jiddu galeessa Oromiyaattis bakka hundatti wareegama lubbuu kafalee bu'aa santu 91 fidee.
Kanaafan ani 91 akka it is a time of the renaissance for the Oromos kan jedhu. Akkasitti laalagaa kana keessa bu'aa bara chaartarii hojjetame arganne baay'ee isaa himee jira. Waa tokko ka irra utaalame hoo jiraate amma kanan yaadadhu ummata ijaaruu keessatti wanni guddaan bara sangoone Oromoon kutaa 11 kuni kutaa 11 keessa jira Oromoon jedhamee beekama. Akka inni wal baru, akka wal keessa deemu, akka bakka sanitti maaltu ta'e bara gabrummaa asitti immoo wallo maal ta'e gabroome. Tuulamni akkamitti gabroome. Arsiin akkamitti aannolee irratti harkaa fi harma irraa murame kan jedhu kana qotee bulaan keenya wal keessa deemee akka wal baru sagantaa dameen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo, dameen jaarmaa ummata adda bilisummaa Oromoo, dameen barnoota dabballoota fi siyaasaa irratti qophaa'ee kan qopheessa keessaa walgahii gurguddaan jila Oromoo dhihaa Dambiidolloo fi naannoo Wallagga keessa bakka adda addaa deeme. Inni kun jila guddaa tokko Finfinnee irraa kutaa Oromiyaa bakka hundarraa hojjetee bulaan, qotee bulaan, beektonni Oromoo, miseensonni Maccaaf Tuulamaa jila kana keessa galanii hawwisoon Finfinneetti nama dammaqsaa, nama barsiisaa ture sun isaan waliin ta'ee karaa Dambiidolloo Wallagga keessa bakka adda addaa deemanii Oromoo wal barsiisanii, Oromoo dammaqsanii, Oromoo ijaaranii jila tokko kanan yaadadhu isa kana. Jilli lammataa jila karaa Baalee deeme. Jilli karaa Baalee deeme kunillee Oromoota kutaa 11 bakka adda addaati walitti waamnee ijaaramanii konkolaataa baay'een waliin karaa Baalee bobba'anii karaa Baalee hoggaa bobba'anii tokkoffaa Oromoota akkuma jedhe nama bakka adda addaa jiran kan wal barsiisuu ture. Lammaffaa Baalee Oromoonni jiddu galeessa fi bakka adda addaati gaafa miidhanii mootummaa Haile Sillaasee itti baay'atu gaafa lafa qotanii ittiin jiraatan dhaban firoota isaanii Baalee fi Arsii ka jiranitti baqatan. Jarri asii deeman kuni amantii mootummaan Habashaa nurratti fe'e amantii Ortodoksii kana qabatanii deemanii aadaa Habashaallee baratanii waan deemaniif achirratti Oromoota naannoo san jirani warra dhalatanii achitti guddatan waliin yeroo tokko rakkoon adda addaa nafxanyoonni mootummaan Habashaa akka uumamu tokkotti walitti wallolchiisuu fi walitti buusuu irratti hojjechaa waan turaniif rakkoo kanallee hiikuu dandeenya ka jedhuun jaarsoliin Maccaaf Tuulamaa namoonni bebbeekamoon kutaa hundarraa'u karaa Baalee bobba'anii 7 bakka adda addaa deemanii ummata kana wal barsiisaa turanii jila guddaa tokko kanan yaadadhu isa kana. Jilli dhumaa kanan yaadadhu anii fi jaalkiyya Abdul Fattaan inni Xaanaa Yiduree ture hooggannee deemne jila karaa Galamsoo kabaja Odaa Bultuumiif deeme. Guyyaa sanoo xiqqaate makiinaa Ambassaa Itoophiyaa jedhamu sani 30 akka ta'utu deeme biyya Oromiyaa hundarraa. Jila kana waliin kan deemne anaa fi Abdul Fattaa turre. Jilli kun calqabaa fi aadaan irraaffatamee aadaan mootummaan Habashaa balleessuudhaaf itti saganteeffatee akkuma ta'etti du'a jalaa bahe aadaan gadaa Odaa Bultuum irratti gadaa celebration ta'ee
Celebration sanirratti qophii sanirratti xiqqaate nama 800 ol akka qooda fudhate kan himamu. Akkasitti waa guddaa hojjetame keessaa isa tokko kanan jedhu. Isa kana qophii kanarratti jila sana ani fi Abdul Fattaan fudhannee Finfinneedha adeemnu malee akka hiree Dr. Taaddaseen hojiidha Harargee waan turaniifi Harargee galamsoo hoggaa geenyu Dr. Taaddaseen akka hoogganummaa kana fudhatan gaafannee gaafii keenya arganuu fudhanii booda haasa'aa fi gaafii achitti ka'ee fi ummata waliin haasa'anii fedhii ummataas fedhii adda bilisummaa Oromoos ibsuu irratti keessummaa kabajaa ta'anii kan beekamanii fi kan turanii Dr. Taaddasee Ebbaati. Dr. Taaddaseen gaa namoota miseensa adda bilisummaa Oromoo dhaabicha bu'uureessan keessaa nama tokko. Amma akkuma hundi keenyaa beeknu boqotanii jiru lubbuun isaanii bakka jiranitti haqananiitu. Jiloota kana sadeeni ka yaadatamanii warri biraas jiraachuu danda'u. Isa kana ergan jedhee booda bara chaartarii wanna hojjetame keessaa kanan qabxii kutaa duraa irratti hin tuqinoo jiraate. Wallaan Maccaaf Tuulamaa inni cufame suni Gullalleetti adda bilisummaa Oromoo erga waajjira isaa ijaarratee booda achitti deebi'ee ijaaramee of jajjabeessee hojii guddaa hojjechaa ture. Jaarsoliin Maccaaf Tuulamaa walgayii nu goone hunda irratti Oromiyaa keessatti bakka isaan itti argamin hin jiru. Walgayii Finfinnee irra ta'uu irratti immoo baay'een isaanii eebbisuudhaan muuxannoo isaanii kan yeroo dheeraa qooluudhaan dardaraa fi nama Oromoo Gullallee dhufee walgayii irratti argamu kana jajjabeessuudhaan fuuldurri ifaadha akka ta'e abdachiisuudhaan hojii guddaa hojjetanii. Walgayii biraa kan waajjira Gullallee keessatti godhame inni tokkoo fi kan addaa walgayii Oromoota Walloo namoonni Oromiyaa keessatti bakka adda addaa jiran namoonni akka hiree ta'ee Finfinnee keessatti qubatanii abbaa qabeenyaa ta'an jireenya isaanii jiraatan Oromoonni Walloo irraa bakka hunda dhufanii Oromoota Wallootiif walgayii guddaan tokko godhamee jira. Walgayii kana irratti Oromoonni Finfinnee keessa jiran baay'een isaanii Wallaan Maccaaf Tuulamaa walloonni hawaasa fi kan beekumsaa kan ijaaraman hundi isaanii qooda irratti fudhatanii turanii walgayii guddaa tokko ture. Walgayii kana kan bananii haasa'anii Jaalleencoo fi Nadhii turanii. Sambooda miseensonni mana marii miseensonni Jaalnadhii fi Jaalleencoo odoon ta'in Jaal Dr. Taaddasee turan walgayii kana kan bananii. Sambooda Jaalleencoonis Jaalnadhiinis qooda irratti fudhatanii jiru barsiisa irratti. Na yaadadha Dr. Taaddaseen afaan Oromootiin haasa'a godhaniiti. Namni afaan Oromoo afaan Amaaratti hiikuuf qophaa'e tokko afaanicha sirnaan hiikuu dinnaani dhaabbadhu gaa erga akkasuma rakkiftee jedhanii afaan Amaaratiin itti seenan yeroo baay'ee afaan Amaaraan dubbatanii turanii akkas tureen isin jedhaa. Egaa Gullalleetti wanni hojjetame jedhuu fi wanni bu'aa guddaa fide jedhu keessaa wanni tokko isa kana turanii. Inni tokko ka biraa Jaal Galaasaa Dilboo erga Finfinnee galanii mootummaan ce'umsaa dhaabbatee booda fayyaan isaanii xiqqoo waan rakkoo turee fi karaa Awurooppaa kana deemanii tajaajila argachaa turanii. Isa kanarra turanii gaafa biyyatti deebi'anii maaliif hooggana keenya kana hin simannee ka jedhuun
mee calqabaa faddi bilisummaa Oromoo hiriira qopheessu jennee hiriira guddaa tokko qopheessine. Hiriira kana wo qopheessinu koreetu ijaarame. Koree kana ka hoogganaa ture nadhii ture damee siyaasarraa. Nadhiin koree kana wanna yaadamee fi wanna hojjetamuu qabu bu'aa inni qabuu fi rakkoo dhufuu danda'u hoggaa hojjennu waan nuyi laaluun nurra jiru tokko tokko ergaa godhee booda walgahii calqabaa booda jaal guutuu Abbayyaa nama jedhamu namni kun erga chaarsarii baane booda wareegame nama jabaa nama qabsoo keessatti umurii isaa guutuu fixe isa bakka buufatee jaarmaa ummataarraa anaa fi abbaa malkaa kutaa shawaatirraa obbo Asaffaa fi jaal kiyya Taarraqany Cimdii kutaa Finfinneerraa Finfinneen akka kutaa tokkotti fudhatamee hojjetamaa waan turee fi jaal kiyya Guddinaa Fufaa namoonni biroos hin jiru karaa adda addaati akka nu gargaaran kan Finfinnee keessaa namoota qabeenya qaban namoota konkolaataa fi waan adda addaa ittiin nama gargaaruu danda'an namoota miidiyaa Habashaa san keessa miidiyaa TPLF keessa hojjetan jaroota kanas koree xixiqqoo keessatti fudhannee hiriira kana qopheessine. Hiriirri kun calqabaa fi Finfinnee keessatti addi bilisummaa Oromoo nama gargaaru akka qabuu fi humna akka ta'e agarsiise. Abiyoota Addabaabaa kan jedhamu sanitti achitti godhamee namni tilmaamame akka nama 100,000 akka irratti argame tilmaamamne warri gaazexeessitoonni gaafa san turani. Gaafsanii hoogganaan keenya kun kabaja guddaa qabaachuu qaba jennee mootorsaayikilistoota warra oofanillee na yaadadha. Jaalnagariin namoota qunnamee akka nama biyya bulchuu tokkotti duuba fi fuulduraan deemanii kabajaan dirree xayyaaratii fidanii san booda mooyyonii bakka hiriiratiin Abiyoota Addabaabaa nu gaanii. Inni kunillee waan guddaa ture waan yaadatamuu hiriira sanii namoonni keessa fudhatanii dhibbaan kan lakkaa'amanii miti kumaanuu lakkoofte malee namuu harka keessaa qaba. Konkolaataa qindeessuun tokko ture. Namoota hiriira dhufan kana naannoo Finfinnee kana walitti guuruun nurra ture. Akkasitti warra alaabaa illee baay'isuu fi nama hiruun kabraa ture. Tikallee mooyyonii diina keessa waan jirruu fi wanni dhufu waan hin beekamnee fi nama tikaan nu gargaarullee qopheessuun kabraa ture. Egaa bara chaartarii keessa wannan yaadadhu kana bu'aan bara san arganne kana fakkaata. Ummata dammaqsuu fi afaan Oromoo afaan ittiin katabame ittiin baratamu gochuu daangaan Oromiyaa akka addi bilisummaa Oromoo fi akka Oromoon barbaadutti doon ta'ini akka warri chaartarii keessa jiran san nu fudhatanitti katabamee beekamuu fi Oromiyaan as jirti jennee quba itti qabuu danda'uu keenya ka jedhuun qaba. Waan na yaadachiiftu jiraachuu baate hagasuman jedha Baagiddi. Ayyee Jaallaayilu guddoo galatoomii irra deebiin baga jiraattee nu gammachiiste. Barri sun keessaa yeroon si gabaabduu taatus yeroo gabaabduu sana keessatti waan dhaloota hedduuf faayidaa qabaa. Faayidaan isaa haga hadhaallee mul'atu waan hedduutu hojjetame akkuma tu jette waan ajaa'ibaati. Kanaaf waan sana nu yaadachiisuu keetiif warra hin beekneef illee quba qabaachisuu keetiif guddaa galatoome. Egaa marii keenya yeroo dabre atii fi jaallan gariin dirree amma naannoo Arsii irraa
gama shaggaritti amna jalqabuu keessan nuu himte achirra dhaabne meegaa hadhammoo hammuma dandeessu achirraa kaatanii garam deemtan maaltu isin mudatee akkamiin dandamattanii kanaaf kana fakkaatanii mee seenaa amnuma keetirraa kaasiiti seenaa qabsoo bara sanaa nuun qoddadhu fayyaa ta'e. Egaa akkuma dura hime waraana woboo waliin ji'a 5 akkas jiraadhe. Ji'a 5 kana keessatti Finfinnee ka'anii Adaamaa ka'anii Abboomsaa ka'anii waraana adda bilisummaa Oromoo barbaadanii itti makamuun san booda immoo bakka waraanni xiqqoo fooyya'aa jirutti dabarree naannoo Furdaa kanatti qubannee achi taa'uun keenya isa kanaan odoo jirru adda bilisummaa Oromoo Harargee kana ce'ee akkana achitti qabsoodha bu'aa buusu akkana barbaadu jaal kiyya tokko waliin ergaan dhuftee ergaa san fudhannee karaa Harargee naannoo Bookee kana akka deemnee achillee dhaqnee jaallan keenya akka arginee haa ta'u malee odoo karaa deemu san deemuu hin danda'in akka diinni nu facaasee deebi'ee Furdaatti akkan dhufee Furdaa immoo yeroo dheeraa erga turree booda haal lammaannanii gaara Arbaa Gugguu kana keessa nama 5 ta'anii yeroo dheeraa akka turre torban 2 natti fakkaata san irratti koo caale malee xiqqaa miti. San booda teenyee haasofnee namoonni Finfinnee kana deemanii deebi'uu namni tokkollee kan nu waliin ture jireenyi itti hammaatee nyaata nu nyaannus nyaachuu dadhabnaa erginee Finfinnee ga'uusaa nagaadhaan odoo homaan ta'ini. Kanaaf isinillee deemaa haala amma jiru kanatti wanni nu baasu hin jiru animee karaan itti deemuun qabaa karaa san deemee waraanaa wanna gargaarsa ta'u ergan argadhee booda itti deebi'a. Isin immoo yunii hoo Finfinnee keessa turuu dandeessan gaafa isin barbaannu isin waamnaa yoo dadhabdan immoo akkuma namoonni biraa godhanii biyya biraatti biyya ba'uuf yaalaa biyya ollaatti kan jedhuun Arbaa Gugguu jalatti anaa fi jaal kiyya isa amma Kaanadaa jiru kana qotee bulaa tokkotti nu kennee jaalladhiin inni immoo yunii waardiyaa isaa waliin sheeka tokko waliin karaa isaan jiraatanitti deemanii nu immoo qotee bulaa kana waliin mana isaatti gallee ganama Mataaraa dhufuudhaaf midhaan gurguranii waa bitatanii galu shirrixii godhannee harree tokko nu kennanii harree oofne karaa dheeraa erga deemne booda galgala Mataaraa galle Mataaraa waggaa gallu namoonni kun bakka bulan qabu. Egaa isaa waliin dhufne nullee amma qotee buluma naannoo Arsiitii waa gurgurachuu dhufu harree qabna. Harree bakka itti dhanqaba mana harreen keessa bultu sanii fi sumunii baafta kira. Harree teenya hidhannee jarri sumunii nu baasanii warruma harree sitti gurgurisantu immoo bakka bultu sii kenna. Saleenin baay'een afamee jira achi seennee biddeena shiroodhaan sumunii dhamoo akkas wayiin gurguruu isa bitannee nyaanne buna nu daffisanii galgala teenyee haasofna ga'a. Anillee jaalli kiyyallee namoota waliin dhufne kanarra adda cabaqni keenyallee adda akkitti nu uffannellee mul'annullee adda. Teenyee oduma buna dhugnuu niitiin buna nu dhiyeessitu suni si'a taayiluu miti ilaan jette. Jennaan ilaaleen eessatti na beektaa jennaan sin beekaati nan beektu malee jette. Egaa maal jetta amma kana jennaan ana ayiluudha jedheetuman dhiisee buna dhugnee egaa amma halkan lafuuf deemna. Koottu meenaan jette egaa nama baay'eedha ka rafuu afatee. Ani sin beekaa sabbatatti gaafa walgahii gaggeessituuf
Gullallee illee dhufnee abalufaa waliin si dubbifnee jirra. Ati amma waraana adda bilisummaa Oromoo bira akka dhaqxallee dhageenye jirra. Dadhabdee galuuf deemtaa miti naan jette. Hoo as turtee ganama erga aduun bahee booda nan deema hoo ka jettu ta'e asumatti si qabu. Baraariin ganama sa'a 5tti ka'a. Baraarii san fudhadhaa deemaa jettee nu gorsite. Akkasitti galatoom jedheeni ganama waan afaan godhanullee nu gootee nyaannee nu duuba deemtee bakka konkolaataan irraa ka'usan nu geessite konkolaataa keessa seennee karaa Adaamaa Finfinneetti galuudha fi wanni dhufu haa dhufu jennee deemnee jennaan Adaamaa geenyee konkolaataa irraa buunu. Haga kana namuu karaatti kan nu dhaabes kan nu gaafates hin jiru. Saayibni kiyya ogguma konkolaataa irraa buunu Addis Ababa jettee lootu wannoon maalisi warri akka konkolaataa keessa seentee galtuu dhaadheessan. Hin deemnaan jedhee lakki hin deemnu beektaa firoonni keenyas as jiru. Adaamaa as bulleetii mee isaan waliin mari'annee Finfinneetti akkatti deemnu yaannaan jennaan lakki ani ati namoota beektaa buluu dandeessaa ani amma hireen guyyaa har'aatu tanuma ani buluu ani nan deema kunoo namicha na waamu kanatti jedhee nagaatti jedhee loonchiinaa keessa seenee karaa Finfinneetti qajeele. Akkasitti deemee Finfinnee Adaamaadhaa ka'ee haga Finfinnee dhufutti namuu Haayiluun eenyu jedhee namni na gaafate hin jiru. Konkolaataa san namni sagatte hin jiru. Dhufee Lagahaaritti irraa bu'ee naman bira qubadhuun barbaadaa miti itti bilbilee innaan telefoona naa kaasuu dide. Homaan qaba waan katabamee akka sammuu kiyya keessa jiruun hin bilbila. Inni lammataas kaasuu didee jennaan maal abbaa kiyyaan tagaa asitti qabame jedhee amma sa'a tokko ta'e naannoo Lagahaar sana odumanni telefoona wannoo barbaadu oduman bilbiluu jennaan telefoonni nama tokko sammuutti naa dhufe. Amma hireen fudhadhaa jedheeni namni kun nama bara chaartarii ijaarame beekamaadha. Ethiopian Basketball Federation keessatti taphataa Star jedhamee beekamu. Telefoona isaa yaadadhee itti bilbilaan naa kaase. Kaasee eessaa naa bilbilta jedhee asan jiraa. Sibira buluun barbaadaa mana keenya beeku jennaan achuma dhaabbadhu erguun dhaqinii nan dhufa jedhee. Kasaanchis jiraata inni Lagahaar dhufuudha. Daqiiqaa xiqqoo taaksii fudhatee dhufe irraa bu'ee na fudhatee mana isaatti naa gale. Kana booda jireenya Finfinneen eegalee manni ho'ee mana bal'aa qabaa mana hirribaa tokko naa kennee dandamadhee amma xiqqoo qaama dhiqadhee dabbasaa godhadhee kafana jijjiiradhee akkasitti hojii undergroundii jiraachuu eegalee siin jedha Finfinneetti galee. Amma nama kana waliin teenyee haasofnee namoota tokko namoota beeku akka Jaaltaa Arraqanyee Finfinnee keessa jiraa. Namoonni dur na guddisan namni akka Gaash Gabbisaa hin jiru. Obboleettiin tiyyallee hin jirti. Obboleettii tiyya bira dhaquu hin danda'u. Namoota kana Arraqanyee tanaa himanii dhufuu kiyya dhagaa'ee amma dabree gaaf tokko dhufee na argee mana nama kanaa namni yeroo rakkoo na dhaqqabe kun Shaalaqa Addamee qaba. Mana Shaalaqaa ji'a 1 fi 7 taa'ee namuu na arguu hin danda'u. Arraqanyee gaaf tokko dhufee na argee namni daldalaan jiraatu hin dhufa mana sanii torbanitti yeroo 3-4 dhufa hiriyaadha. Waa'ee kiyya hin gaafataa ittiin himuu hin gaafataa. Aboo namichi kun as jiraachuu kee kanatti fakkaata. Yaada gaafii natti baay'isee naan jennaan mee fidiin jedhee hin dhufe.
isas dabaladhee mana nama sanii ji'a tokkoo fi torban lama taa'een amma haalli naannoo sanii nu ta'uu didee jennaan taarraqee ifaatti iyyadhee bakka naa jijjiiran. Bakka san dhaqee jennaan gaafa mana dhaqee guyyaa sadi bulu Tigireen dhuftee kararra dhaabbattee achiis deemuu didde. Amma gaa maaltu dhufa gaa wanni dhufu hin jiru rukutanii seenan na qabu jedhee oduma eeguu isaan nama biraa obzarvii godhu guyyaa lama dhaabbatanii deemanii. Isa kana booda mi'a fachaa achis utaalee asis utaalee obboleettii xiyya biran taa'aa jedheen gaaf tokko galgala immoo mana obboleettii kiyyaa nageessanii ji'a sadi ta'e yeroon kun jennaan namoonni maaliif hin baane biyya kanaayii akkasitti jiraachuu hin dandeessanii ka jedhu kaasanii ani ofii kiyyaa ofii of qopheessuu hin danda'u hoo dandeessan biyyaa na baasaa jedhee namootatti hime. Akkasumatti odoo jirru gaaf tokko mana obboleettii keetii kanaa bahuu qabdaa jedhanii warri na qunnaman ajaja dabarsanii achii bahe. Haga ammaatu achi jiraachuun kee sirriin turree odoo sitti himnuu dhaqxee si qabu jedhanii achi na baasanii achii bahee torban tokko mana nama biraa tokko taa'anii galgala tokko koottuu har'a hin deemtaa jedhanii warri na qindeessan. Fuudhanii mana nama tokkoo nama hin beekne tokko galgala sa'a 9 natti fakkaata sa'a 10. Dhaqe manni kun mana eenyu seete? Mana aadde Tsahaay Taaddasee intala Jeneraal Taaddasee Birruu jechuudha. Gullalleettan argamanii isii ofii kiyyaa isaan qabu achoon dhaqu jaal kiyya guddaa tokkon arge miseensa koree maal jedhamu koree hojii gaggeessitu jedhama. Jaal Toleeraa Adabaa taa'ii tan gootu. Haayi ati as jirtaa akkasitti Toleeraa argee achitti irbaata nu laatanii aadde Tsahaay borga nama hin deemtu nama isinii qopheessinee jirraa. Imala karaa Keeniyaa karaa Naayiroo Moyyaalee deemtuu ka jedhu nutti himame. Galgala bullee ganama sa'a 6tti loonchiinaa tokko qabattee dhufte miitiin takka ijoollee 2 waliin. Shofeerii jira jaartiin hin jiru Oromtitti afaan Oromoon beekan nama wallootanii jedhanii. Ijoollee babbareedduu 2 qabu. Aniif Toleeraan itti dabalamnee gadi qajeelle karaa Moyyaalee. Hajee kabajamoo hordoftoota keenya turtii Jaal Haayiluu Daargee Gammadaa waliin goone kanadhaa kanarra raawwanna. Sagantaa taanuun immoo amna gara Keeniyaa isaa fi Toleeraan eegalan sun isaan dhaqqabsiisee maaltu isaan karaa gubbaa mudate achiin booda jiruun isaanii qabsoon walumaa galattuu jiruun qabsaa'otaa fi qabsoo adda bilisummaa Oromiyaa bara sana akkam ture maal fakkaataa ture ka jedhu gaa sagantaa taanuun Jaal Haayiluu waliin qabannee isinii dhiyaanna. Haga sanatti nagaan nu tura. Bye bye.